ajjeese yoo irraanfateeyyuu hanga bilisoomnuutti garaan keenyan fayyuu waggaa waggaatiin dhiiga nuu lolaasu badii tokko malee haddaa nuu baasu. Jala kayo duga bate isa buwe bola ata sador kame dinan chongkolae maflif na bumasa isa duga
Ahmed zu protestieren und auch gefallene Helden wie Ajalo Undesa zu gedenken. Der Mann, der wie heute vehement kritisiert, war im Oktober 2018 hier im Frankfurter Stadion und wurde als Held gefeiert. Später hat er sogar den Friedensnobelpreis erhalten, weil er zwischen den verfeindeten Ländern Äthiopien und Eritrea Frieden schließen konnte. Deutschland, täusche dich nicht. Bitte diese Nachricht bringen Sie an die deutsche Regierung. Ich bitte. Deutschland, täusche dich nicht. Das Einzige, was dieser Lügner Abiy Ahmed getan hat, ist
es sich mit dem Diktator Isaias Afwerki aus dem Nachbarland Eritrea zu verbunden, die autoritäre Regierungsweise von diesen an seinem eigenen Volk nachzunahmen. Anfangs hat sich Abiy Ahmed versucht, sich gut zu präsentieren, indem er politische Häftlinge freigelassen, Exilpolitiker wieder ins Land gelassen und einiges mehr getan hat. Mit der Zeit begann er aber sein wahres Gesicht zu zeigen und begann Oppositionelle zu unterdrücken, indem er diese als Rebellen verunglimpft hat und sie somit inhaftieren, deren Häuser bedrohen, verbrennen, sie töten und vieles mehr machen konnte. Die Gefängnisse in Äthiopien sprechen wieder Afan Oromo. Wir sind zu einem Wendepunkt gekommen, bei welchem sie unsere Helden Jawar Mohammed, Bekele Garba und andere inhaftierten und sogar Hachalu Hundessa töten. Wir werden dies nicht hinnehmen, auf keinen Fall. Und solange nicht zurückkehren, sie werden erleben solche Demos in der nächsten Zeit in ganz Deutschland, sogar in ganz Europa. Bis die hochrangigen Politiker wie Jawar Mohammed befreit werden und diese Diktaturmörder Abiy Ahmed gestürzt wird. Down, down Abiy Ahmed. Afaan Oromootiin inni irra deebi'a. Yookaan immoo waan afaan Oromootiin qophaa'een isiniif dubbisa. Diinonni Oromoo mana kana keessa, embaasii kana keessa, qoonsilaa kana keessa jiranu waan tokko nuuf beekan. Nuti gaddinee isaan gammachiisuuf miti ka dhufne. Sirna bifa jijjiirrachaa bara baraan uummata Oromoo nyaatu kana hiddaan buqqisuu irratti qabsoo boqonnaa xumuraa biyya keessatti jalqabame. Ammas itti fufee jiru gahee keenya bahachuuf walitti qabamnee gahee keenya immoo kana booda ni bahanna. Har'a hiriira mormii baanee manatti hin gallu. Torban dhufu keessas magaalaa adda addaa keessatti waan itti fufuuf deema. Dhagahi yaa bilchiginaa, yaa ergamtuu naftanyaa, yaa cunduuraa kan mana kana keessa Baqqalee Garbaa dabalatee qabsaa'ota gameeyyii hedduu hidhuun OMN sagalee uummata Oromoo cufuun ONN ammas miidiyaalee kan biraa doorsisuun Oromoo irratti mana gubuun maqaa shaniitiin Command posti seermaleessa labsanii Oromiyaa bakka lamatti qoodanii waraana itti banuun tokkummaa Oromoo uummata Oromoo hin laaffisu, hin jabeessa malee akkuma argitan jabaannee kunoo asii tarkaanfata. Isin garuu baduuf deemtu, salphachuuf deemtu, seeraanis ta'ee humnaanis ta'ee adabamuuf teessu. Mootummaa Abbaa Irree Abiyyiif ergamaa as Awurooppaa keessatti bilisaan socho'anii waan fedhan gochuun hin danda'amu kana booda. Oromiyaa saamanii ilmaan Oromoo ajjeesanii jannata ardii keessa socho'uun abadan kana booda jiraatu. Oromoon kana booda sirna naftanyaa ijaarte jalatti hin bulu, hin sufuusi, nama maraataa masaraa Minilik keessa galee baaseetii amma inni bahutti nutis mana hin gallu. Oromoonis nagaa argachuuf hin ta'u amma namtichi Oromoo dhagaye. Impaayirri Itoophiyaa Hacaaluudhaaf Finfinnee keessatti lafaaf awwaalchaa meetirii 2 dhawwatte. Lafuma immoo akaakileef abaabilee keenya lafa Oromoo biyya Oromoo. Impaayirri kun impaayirri naftanyoonni yeroo naftanyoota jedhu uummata Amaaraa jechuu koo miti. Sirna naftanyaa lafa keenya irratti sirbaa lafa awwaalchaa Oromoo dhowwachaa diigamti malee. Impaayirri Itoophiyaa ni diigama. Impaayirri Itoophiyaa ni diigama. Inni Minilik, inni Haile Sillaasee, Abiy Ahmed bakka bu'aa Oromoo miti. Diina Oromooti. Hacaaluu ajjeesanii, Jawaarin hidhanii, Baqqalee
hidhanii qabsaa'ota gameeyyii Oromoo hidhanii ilmaan Oromoo dararanii Itoophiyaan jiraachifna jechuun hin danda'amu. Bilchiginnaan diina uummata Oromoo Oromiyaa diiguun hin danda'amu. Hacaaluun mootummaan isaatiin bara baraan yaadatamee jiraata. Abiy jiraan isaas du'aan isaas gantummaadhaan yaadatama. Abiy Ahmed Duduk biasa ni malu jatuh pun. Iya mau orang akan ada. Karena jalan ini. Abiy Ahmed, dictator, down, Abiy, down, Abiy, down, Abiy, down, Abiy. We need justice. We need equality. We need right hand. We need justice. Justice.
ኢጆሌ ኦሮሞ የኦሮሞ ልጆች ቄሮ በመጀመሪያ ሀዘናችንን እያዘንን ያጫሉ መሞት ያጫሉ ደም መፍሰስ ልባችንን እንደሰበረው ለሁሉም ኦሮሞ ሀዘኔን እገልጻለሁ። በመቀጠል አንድና አንድ ለኦሮሞም ህዝብ ለኦሮሞም ለቄሮም እንዲሁም ለተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን መብትና ግዴታ የምታከብሩ ባርነትን የማትፈልጉ በሙሉ መልእክቴን ማስተላልፈው ኦሮሚያ እየተጨፈጨፈች የኦሮሞ ልጅ እየታረደ ደሙ እየፈሰሰ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ አንድ ሆነን የምንቀጥልበት ምንም አይነት መንገድ የለም። መብታችንን፣ ማንነታችንን፣ ቋንቋችንን፣ ሀገራችንን፣ መሬታችንን፣ ክብራችንን የማይጠብቅ ስርዓት አንፈልግም። ይህንን ከዚህ በፊትም ለረጅም ዓመታት ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ በተለይ የኦሮሞ ህዝብ ሲታገልበት የነበረው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ልጆቹን የጨረሰበት ያስገደለበት ያሰደደበት እስር ቤት እግራቸው የተቆረጠ የነከፍ ያለው የነ ኤፒሳ ሬሳ የተጎተተበት የስርዓት መቀጠል የለበትም። ይህንን ስርዓት እያስቀጠሉ ያሉት አብይ አህመድ የቀድሞ ኦፒዲዮ ታከለ ኡማ ሽመልስ አብዲሳ አባዱላ ደመላሽ ይህንን ስርዓት ማውረድ መገንጠል ሬሳው መጎተት እንዲሁም መቅበር አለብን። ቋንቋችን፣ ማንነታችን፣ ሀገራችን፣ ልጆቻችን ሁሉንም እየቀበረ የሚኖር ስርዓት እኛን የሚያሰድደን እኛን ክብር የሚያሳጣን በቁማችን የሚገለን ስርዓትን አንፈልግም። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይህንን ስርዓት ማንቀብር ከሆነ ደግመን ለመነሳት 40 ዓመት ነው የሚያስፈልገን። ይህንን ታውቃላችሁ። በኦሮሞ ታሪክ የኦሮሞን ጀግና እየገደሉ የኦሮሞን መሪዎች እየገደሉ ነዲ ገመዳን የተለያዩ ኃይሌ ፊዳን እነ ታደሰ ብሩን እየገደሉ እኛን ለምዕተ ዓመታት በባርነት ሲያስተዳድሩን እንደነበረ እኛ ራሳችን ምስክሮች ነን። ዛሬ በሰው ሀገር ተሰደን መሬት፣ ሀብት፣ ኢኮኖሚያችን፣ ሀብታችን፣ ማዕድናችን እንኳን ለኛ አይደለም ለኢስት አፍሪካ የሚበቃ ሀብት ነው ኦሮሚያ ያላት። ያ የሚጠቀመው ሌላ የሚጠቀመው ሙስና ግለሰቦች ባለስልጣኖች ናቸው የሚጠቀሙት። የኦሮሞ ልጆች ግን አንድ የሚጠቀም የለም፣ በቋንቋ የሚሰራ የለም፣ የሚማር የለም፣ ያ የሚያስተዳድር የለም። ማን የሚያስተዳድረው? ዲቃላና አህዳዊ ስርዓቶች ናቸው። ስለዚህ የኦሮሞ ልጆች ከዚህ በኋላ አርፋችሁ ብትቀመጡ ባርነታችሁን ተቀብላችኋል ማለት ነው። ተቀበላችሁት በማንኛውም መንገድ በመሳሪያም በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉትን እየደገፍን መሪዎቻችን ጀዋር መሐመድን፣ በቀለ ገርባን ከዛች መሬት ውስጥ ከዛ እስር ቤት ውስጥ ካላስወጣን ባርነታችንን ዛሬውኑ አምነን እንቀበል። ምንም አናርግ ከዚህ በኋላ። ለዚህም ደግሞ ተነሱ፣ እኛን አምነው ቄሮን አምነው በሉ ተነሱ፣ መሪዎቻችን ናችሁ ብለን ነው ያስገባነው ጀዋርን። ስለዚህ አንዳችንም ዲያስፖራ ኦሮሞ የኦሮሞ ቄሮ ወጣቶች እንዳትታኙ። መብታችንን እናውቃለን። ይህ አፍሪካ አይደለም፣ ማንም ሰው አያስፈራራንም። እኛ አውሮፓ ውስጥ ነው የምንኖረው። ህግ የሚከበርበት የሰው ልጅ ሳይሆን እንስሳቶች የሚከበርበት ሀገር ነው የምንኖረው። መብታችንን ለመጠየቅ ማንንም አናስፈቅድም ካለ እግዚአብሔርና ካለ አላህ በስተቀር። amma kan argamnu magaalaa Frankfurtitti hundumtu biyya Jarmanii naannoo irraa gees jira. Sababni nuti asitti wal geenyee fi haala yeroo ammaa biyya Itoophiyaa keessatti ta'aa jiruu fi dararaa fi miidhaa Oromoo irra gahaa jiru ajjeechaa artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa gaddanutti dhaga'ame ibsachuu fi akkasuma mormii yakka biyya keessatti biltsiginnaadhaan ilmaan nafxanyaatiin adeemsifamaa jiru kana irratti mormii gochuu dhufne akkasumas akkuma argaa jirtanii artist Hacaaluu Hundeessaa dhugaadhaaf bu'ee garuu eebbisa addunyaa lafarra harkisan caalaa salphisanii namni deemee awwaallachuu dadhabee sadarkaa kanarra geenye. Dabalatees hayyoota Oromoo tokkoon isaanii funaananii hidhaa jiru. Har'a Hacaaluudhaaf boonya, ergiin ni du'ee boonya, boris du'uuf deemu. Osoo jarri du'anii hin booyiniif gootota keenyaaf hayyoota keenya cinaa dhaabbannee waan gochuu qabnu hundaan tokkummaadhaan ilmaan Oromoo wal taanee gara fuulduraatti waan gochuu qabnu irratti waliin hiriiruun jedha galatoomaa. ስለ ሰው ሀብት አይደለም ወይ ሰው ባህልን ተቀናቅነን አይደለም። እኛ የምንፈልገው ማንነታችን ይከበር፣
በሰውነታችን ክብር ይኑረን። በቤታችን በንብረታችን ላይ አዛዦች እኛ ብቻ ነን። መኖር እንፈልጋለን፣ መከበር እንፈልጋለን። የአዳይ ስርዓት ከ150 ዓመት በኋላ ተመልሶ በላያችን ላይ እንዲያቀነቅን አንፈቅድም። ትናንትና የሞቱትን ቀብረን ነገም ልንቀብር ዝግጁ አይደለንም። ብንሞት እንኳን በአንድነት ኦሮሞ ያልቃል። ብናልቅ እንኳን አንድ ሆነን እናልቃለን። ኦሮሞ ገብተህ ከተኛክ ዛሬ ዝም ካልክ ካቀዘቀዝ ነገ ደግሞ በእያንዳንዱ ጆሮህን እያዘ ከቤት ይለቅማል። ትላንትና ወለጋ ላይ ሲወራ ከቤት እየተለቀመ ነው። ተናግራለሁ። ወለጋ ላይ ሲወራ አንድ ክልል ወደ አንድ ክልል የሚተላለፈው ተነሱ፣ እባካችሁ ተናገሩ ስንል ዝም ብለን ነው። ዛሬ በቀለንና ጀዋርን እንዲህ ብለን የሰጠነው ስንት ሰው ሲገደል ዝም ብላችሁ ነው። ሰልፍና አርግ ስል ተከፋፍለን አብይ ኦሮሞ አይደለም። አብይን አምነክ የተኛ ኦሮሞ ካለክ ራስን ለባርነት አዘጋጅታል ማለት ነው። እንደ ትናንትና ሚኒሊክ ጆሮህን ቆርጦ እጅን ወደ ኋላ አስሮ ለባርነት እንደሸጠክ ለነገ መሸጥ ዝግጁ ሁን። እኛ ግን ለባርነት ዝግጁ አይደለንም። በቁሜ ባሪያ ከመሆን በቁሜ ቆፍረ ብቀብረኝ ይሻላል። የልቤን ተናግሬ በኦሮሞነቴ ታግዬ ነገ ብሞት እኔ አይቆጨኝም። ባሪያ ጎኔ ግን አልሞትም። በባርነት መገዛት አንፈልግም። ባርነት ጠርተን ከሀገር ብንወጣም ወንድም እህቶቻችን በባርነት ሲገዙ ዝም ብለን አንቀመጥም። ኦሮሞን ብሎ የታገለ ለኦሮሞ ያቀነቀነ ሐውልትን የሰደበ የሚሞትባትን ሀገር አልፈልግም። ሙትን የወቀሰ የሚገደልበትን ሀገር አልፈልግም። ለኔ አይደለም ሚኒሊክ የሚኒሊክን ተከታዮች አብይ አህመድም ለኔ ጥላቴ ነው። አብይ አህመድ ወራሪ ነው። አብይ አህመድ ነፍጠኛ ነው። በአፈሙዝ የሚገዛ ነፍጠኛ ነው። በአፈሙዝ የሚያምን ነፍጠኛ ነው። nagaatti siyaatti kaasariin anaan yaa'ii rakkoo anuu san dadhabe dubbate karaa naaf hin galle abjuu keessa jira haccee fuulduree natti maayaa firaa siyaatti kaagadheen yaa ilma hundeessaa gubadhee boba'ee almaana hundeessaa iyyaa maaloo achiin boqateera rasaasa diinaatiin nugatee deemeera. Dhiiraan dhalatee qeerroodhaaf onnee laate bara sanayyuu darbee har'a rasaasni nyaate dhiira qaccee jaagamaa goota sanyii garasuu an of biraa si dhabee garaan of seenan ciisu inni har'a si ajjeesee bor'ana galaafata yaa garaa haccee deessee yoo naatu akkam taata yaa ijoollee banneen rakaa haccee kudhamneen rakaa gaddi anarra gadde naan hin quunnamne takka meesichi maaltu dhufaa ergaa hacceen godaanii kan dur cicceeffamate bara hamaa wayyaanii maaltu dhufa reessichi ergaa caaluun du'e mul'atni qeerroo sabaa erga kichuutti bu'e abadan obsan qabu dhiigaan deebisna kan haccee galaafatte galaafanne gombisne.
tokkoffaa boo'icha hin barbaachisu. Irris dubartiinis qabattoo keessanii danda'a. Boo'icha bara dhibbaaf xumxama ilmaan keenyatti wareegamaa turanii. Har'ammoo bisaaniinis biyyambaa keessattis dhumii sagalee nurratti sanyii jira. Kanaaf namni dhumtu ollaa keessan biyyatti lafa jirtan lafatti dhalattan labsii godhaa. Ollaa keenya qulleessu nurratti ganda keenya qulleessu nurratti takka Arsii takka Baale takka Harar qoba qobaatti nu ajjeesuun hin jiru. Dhumii sigee Oromoo walii jiraannus walii. Wareegama barbaachisa hin kennine jaarsoliinis hin kennine addiimukiraasii shiraan barbaadu addiimukiraasii shiraan barbaadu Oromoon isa bakka wareegamaaf qopheessuu nurra jira injifannoo kan uummata Oromiyaati. Akka amantoota waldaa afaan Oromoo Firaankfurtiitti ani waan dabarsuu barbaadu waa tokko isinitti mammuuseen seera Waaqayyoo keessatti Yesuus Kiristoos namaa fi Waaqa walitti araarse tokkoffaan immoo mootota wal lolanii turan walitti araarse Gooftaa Yesuus Kiristoos. Ani kadhannaa keenya keessatti maalan jedhee du'i mucaa kana du'i Hacaaluudha Oromoo isa afaansa adda adda ta'e tokko godhaa. Kanaaf itti amanaa isinis itti amanaa hin jedhaan tokko lammaffaan immoo waan dabarsuu barbaadu uummata Oromoof Hacaaluun hin duune sanyii xaafii beektuu boqqolloo waan addaa garaa beektuu hundi keenya qotee bulaarraa dhufne kanaaf Hacaaluun akka midhaan facaasaniiti Hacaaluun sanyiidha jennaan Hacaaluudhaan sanyiidha jedha hin biqilamu Hacaaluun Hacaaluun hin biqila Hacaaluun kumaatama hin duune Hacaaluun sanyiidha namni sanyii yeroo faca'uun tortoru lafa keessatti hin biqila. Fiddan dhugaa jedheen homaan fiddanii dhugaa jedhe. Ammallee homaan fiddanii borullee homaan fiddanii isaasanii homaa hin fiddaniin isaa homaa fiduudhaaf. Oromoo eessa jirtu? Hacaaluun du'e eessa jirtu Oromoo? Jawaari dhameessi. Hin jirtanii. Oromoo du'e Hacaaluun hin duune. Artikaalii 39. Hin duune. Jaalatanii jirtan qeerroo. Ammaa Waaqoo guutuu irraa Jawaartu fuudhee dhufeen Jawaari irraa nutu fuudhee deemaan. Kabajamuu fi jaalatamuu ilmaan Oromoo kan addunyaarra jirtanii guyyaa har'aa iddoon jirru embaasii Itoophiyaa kan teessoon isaa Firaankfurt ta'edha. Oromoon hedduminaan isin iddoo kanatti gartanii sagalee isaa dhageessifachuu bahee jira. Sagaleen inni dhageessifatus akkuma beekamu ija keenya qaroo ija lama qabnaa ija lamaanuu paartiin Biltsiginnaa yookaan inni sirni nafxanyaa tokko nu harkaa ajjeesee kaawwan nu harkaa hidhee jira. Kanaaf sagalee keenya dhageessifachuu iddoo kanatti hundi keenya wal geennee jirra. Dhaamsi tokko dhaamsi dabarfachuu barbaadu. Hacaaluu Hundeessaa yoo du'e Hacaaluu Hundeessaa isa miiliyeenaan horeetiin hin dabre. Jowaar Mohammadis yoo hidhame Jowaar Mohammad isa miiliyeena isa duubaan jiru fideetiin hidhame. Baqqalaa Garbaatis hidhamtoonni biraatis hidhamtoonni hidhaman isaan duuba nutu jira. Nu duuba jenereeshinii biraatu jira. Kanaafuu Oromoon yoomillee taanaan paartii Biltsiginnaatiif injilbeeffatu harkasiin kennu sirna nafxanyaa isa kalee dabre har'a deebisuuf ahdaawii siraat ka'eedhaan san isa deebisuudhaaf kan godhamu yoomillee taanaan Oromoon injilbeeffatu. Itoophiyaan Oromoo keessa hin jirre duwwaadha. Oromoon alatti Itoophiyaan yoomillee dhaabbachuu hin dandeessu. Bakka Oromoon hin jirretti Itoophiyaan duwwaadha. Dhaamsi asirratti dabarfachuu barbaadu. Namoota afaan Oromoo beekaniifis namoota afaan Amaaraa beekaniifis አማርኛ ለምትችሉ ሰዎች ማስተላለፍ የምፈልገው አንድ መልእክት አለ። እሱም ሃጫሉ ሲሞት ሚሊዮን ሃጫሉ አፍርቶ ነው የሞተው። ጀዋር መሐመድና የፖለቲካ ሰዎች ሲታሰሩ ሚሊዮኖችን ከኋላ አፍርቶ ነው የታሰሩት። ኦሮሞ ምንጊዜም እጅ አይሰጥም፣ አይንበረከክም። መልእክቴ ግን ለኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ከኦሮሞ ጎን የምትቆሙበት ጊዜ አሁን ነው። ኢትዮጵያ እንድትገነባ ከተፈለገ ከኦሮሞ ጎን ሁኑ። ኦሮሞ ኢትዮጵያ መገንባት ይፈልጋል።
ቄሮ ኢትዮጵያን መገንባት ይፈልጋል። ቄሮ አገርን ቢያፈርስ ትናንት ነበር፣ በቲፒኤልኤፍ ጊዜ ነበር አገርን የሚያፈርሰው። ቄሮ ግን አገርን አላፈርስም፣ እየተገደልኩኝ ደሜ እየፈሰሰ ኢትዮጵያን አቆማታለሁ ብሎ ተንበርክኮ ኢትዮጵያን አቆማት። ያቆመው ግን አዳዊ ስርዓት መጥቶ አይናችንን እንዲያወጣ ሳይሆን በእኩልነት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በሁለት እግር እንድትቆም ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ትናንት ደምህ ደሜ ነው ሲባል እውነት መስሎን ነበር። አሁንም ግን በተስፋ ቃሉን እንጠብቀዋለን። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ደምህ ደሜ ነው የሚባል ከሆነ ዛሬ ነው ጊዜው፣ ዛሬ ነው ጊዜው። ካለህበት ቦታ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ ከተፈለገ ከኦሮሞ ጎን ሁንና ድምፅህን አሰማ። ስለዚህ አደራ አደራ ጀዋር መሐመድም በቀለ ገርባም አዲሱ ቡላላ ደጀኔ ጣፋ ፎሬቨር ጨዋ አይደለም አይቀልጡም፣ ሻማ አይደለም አይቀልጡም። በኦሮምኛው የሆነ አባባል አለ፣ ሂዳን ቆራዙ መዲራቲ ይባላል። ወንድ ልጅ ቢታሰርም ቀልጦ አይቀልጥም፣ ልሳ ውስጥ ይወጣል። በነ መራራ ጉዲና ተምረናል፣ በነ በቀለ ገርባ ተምረናል። ሲያልፍም በነ ኔልሰን ማንዴላ አይተነዋል። ታስሮ የቀረ የለም። የኦሮሞ እስረኛ የታሰረውም ይወጣል። የፈሰሰው ደምም እንመልስ ከተባለ ኢትዮጵያን ማፍረስ እንችላለን፣ መገንባት እንችላለን፣ ግን አናፈርስም። ኢትዮጵያን አናፈርስም። ኦሮሞ ያለለባት ኢትዮጵያ ፈጽሞ ዜሮ ነች። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አደራ አደራ ከኦሮሞ ሕዝብ ቁምና ድምፅህን አሰማ። በእኩልነትህ እመን፣ በእኩልነትህ እመን። የወል ቂጡማን ከበርባደሙ ta'e sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru Oromoo cinaa dhaabbatu yeroon isaa amma wajji jireenyi yoo kabarbaadamu taate haacee dabne nuti haacee ilma Oromoo qabsaayaa sabaa isa dabneetiniin Oromoon ammoo boo yeroo kanatti yeroo Oromoon itti bo'u miti. haati dhiiraa inkuftu injilbiifatti jedhama. Injilbiifatu Oromoon yoo millee taanaan inkufu galatooma. Amantiidhaan godhatanii Oromoo gargaaruun hin danda'amu. Lammaffaan Oromoon arba jedhee muummichi ministeeraa haasa'eera. Arba garuu akkamittiin ajjeesuu danda'u yoo garaasaa keessa lixan jedhe. Oromoo garaa keessa lixaniiru garuu immoo akka arbaa immoo hin ka'a. Kanan jechuun barbaadu dhaamsi Oromoodhaaf Hacaaluun hin du'e sanyiidha. Hacaaluun sanyiidha, akka sanyiitti hin biqila. Illaan isaa himisa. Hacaaluun har'a Hacaaluun hin du'e jennee garaan kutannu akka dhiiga Kiristoos lafaaf nama waaqa walitti araarsee Hacaaluun Oromoodhaaf baaf kibbaa lixaaf kibbaa Oromoo hundumaa Wallagga Shawaa Baalee Arsiin jedhu Oromoon tokko dhiiga Oromoon nafaansaa wal jala darbe dhaamsa goote adaraa wajjiniin adaraa Oromoo tokko ta'a diina keenya ofirraa obbachina. Garaan kee garuu si'a tokko tun hiyyeenatti tola yoon hiyyeenaa ba'a.